Wangeela Lukaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 4 jirudha. Gameera waan ta'eef keessa deebi'ee dubbisu. Akkuma sila dhageessan kutaan kun waa'ee gooftaan mana hangafoota Fariisotaatti waamamuu isaa agarsiisa. Lakkoofsa 1 irratti Sanbata tokko hangafoota warra Fariisotaa keessaa mana isa tokko nyaataaf dhaqee dubbata. Garuu kana dhageessanii hangafoota warra Fariisotaa namoota isa mormanidha. Namoota isa gaadanidha. Garuu waamicha isaanii tun isin tun tuffatin hojii baay'eetu qabu. Sababii baay'eetu qabu hojii qaba. Namoota fayyisaa, hin lallabaa, hin barsiisaa. Afura hamaa baasaa. Garuu namoota isa morman kana biras deemuudhaaf yeroo fudhateera. Dadinka yeroo tokko yeroo waamaniin namoonni isa morman isa gaadanii isa himachuudhaaf isa balleessuudhaaf isaan wajjinis yeroo qabaate yeroo warbaata yeroo nyaata yeroo dheeraa fudhatee mana isaanii deemu jira iddoo kanatti. Mana sana immoo kutaa kana irrattis akkuma ilaaltanii namoonni achi jiran jira. Lakkoofsa 2 kana irratti maal jedha? Mana sana hangafoota warra Fariisota keessaa mana tokko nyaataaf dhaqe itti dhufee maal jedha? Warri achi jiran immoo isa hin gaadu turan jedha. Namoonni achi turanii nyaataaf duwwaan kan isa waaman jechuudha. Isa gaadu turan dubbii irratti barbaadu. Ragaa sarratti lakkaa'u, sarratti sassaabu. Mana akkasii keessa deeme beeka kanaan dura waan akkasii mudateera. Garuu tun dhiisin hojii waan hojjetu waan qabuuf mana akkasiis deemeera. Egaa lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Kunoo namni dhukkuba boqoqsuun rakkatu tokko fuula isaa dura ture jedha. Guyyaa Sanbataati mana sana keessa immoo fuula isaa dura nama dhukkubaa nan boqoqsuun nama dhukkubee rakkatu nama dhukkuba sana rakkatu fuuldura isaa kaa'anii isa gaadu jedhee dubbateera. Amma fuula isaa dura nama dhukkubsate kaa'anii akka isaan dubbii irraa barbaadan ilaaluu dandeessu. Innis beeka kanaan dura akkuma sila jedhe isa mudatee beeka. Qeesaarii fi saantima kennuu gibira baasuu sana sirrii beeka. Harka dhiqeetuun gadi nyaachuun sirriidhamoo sirrii yeroo baay'ee lafa nyaataa irratti alatti isa gaadaa turan. Ammas iddoo kana irratti waan inni ta'e kuni haaraa min isaaf beeka waan isaaf qophaa'aa jiru. Utuma beekuu garuu achi deeme. Haalli mormiidhaan guutame yeroo nu argamu yeroo baay'ee iddoo sana deemuu barbaadu bakan sababii baay'ee goone namni baay'ee haala kan fudhata filannoo kan fudhata hin deemu achi maaliif waan ta'u beekaa waan ta'eef. Namoonni kaan immoo harka kennu hin kufu achuma deemanii waanuma qophaa'e kiyyoo sana keessatti kan kufan baay'ee. Namoonni kaan immoo namoonni baay'ee muraasni haala sana garagalchuutti beeku. Warra kiyyoo qopheesse sanatti kiyyoo sana akka qaban namoonni godhaman jiru. Isaaniif qophaa'e kiyyoo sana garuu wanticha sana garuu teebilii sana warra kan garagalchan jiru. Warra namoota baay'ee beeku. Namoonni baay'ee muraasni immoo kiyyoo qophaa'e sana geeddaruu namoota danda'anidha. Tiraansfoormii nama gochuu danda'anidha. Wantichi mormiidhaan chaalenjii guddaadhaan guutameera. Waan itti si uffisuu barbaadan qopheessaniiru. Wanta sana garuu ulfina Waaqayyoodhaaf geeddaruu nagaa buusuu namoonni danda'an namoota baay'ee beeku. Iddoo kana irratti kan argitan Yesuus isa arfaffaarra jira. Isa gaadaa turanii waan isatti himatan kasasa qopheessanii kaa'aniiru. Guyyichi Sanbataa namoota seera beekantu guuteera. Manichi mana hangafa Fariisotaatiin Yesuus waan inni godhe ilaala.
nama sanaa nama fuuldura isaa kaa'an sanaan fayyisuudha. Haala sana immoo barsiisuuf itti fayyadamuudha. Mana cidhaatii mana waamichaati lafatti barsiisan mini waldaa mini mana kadhannaa mini iddoo sanatti garuu hojii waaqayyoo waan hojjetu laatu. Maaliif isaa fi yeroo hundumtu yeroo hojii waaqayyoo hojjetamu. Isaa fi iddoon hundumtu lafa hojii waaqayyoo hojjetamu. Kanaaf iddoo sanatti ulfina waaqayyoo nama fayyisuudhaaf barumsa dhiyeessuudhaaf barumsa guddaa barsiisatti darbina. Waan sadii guddaa barsiiseera isa ilaalaa wajjinidha yeroo nuufetti. Isa dura garuu namicha kana fayyise. Ulfina waaqayyoo agarsiise. Iddoo tokkotti maal jedheera? Yeroo hundumaa hojii sana ergee hojjechuun naaf ta'a. Halkanii dhufa namni tokko kan ittiin hojjetu jedheera Yohaannis 9 irratti. Dafee hojjechuun naaf ta'a. Hojii waaqayyoo sana ergee. Kanaaf iddoo kana irrattis kan agarsiisa. Hojii waaqayyoo hojjeta mana waamichaatti. Egaa mormii kana keessatti waan inni barsiisee isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa barsiisan inni namoota achi taa'anii jiranitti barsiise tokko maayini guyyaan sanbataa namaaf malee sanbanni namaaf hin uumamne waan jedhu agarsiisa kana barsiisan. Namichi sun achi taa'eera namni isaa muka keeraa bakka lee qaba ta'a. Horsiisuu isaa keessa bishaan guuteera ta'uu danda'an beeku ta'u namni isaa muka keera namichi kun. Isaanis dhabu. Yesus garuu namoonni kun sababii irratti barbaadu. Jedhee dhiisuus hin barbaadu. Namni kun fayyuu sana rakkina hojii wajjin taa'eera waan ta'eef gaaffii isaan gaafate. Lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Guyyaa sanbataa fayyisuun seera moo seera miti jedhaan. Guyyaa sanbataa hojii hojjechuun seera moo seera miti beeku isaan turan. Garuu xinnoo deebi'ee gaasaan gaafate. Fayyisuun seera moo seera miti? Amma kanaan ammoo darbee callichuu isaanii ilaalee gara isaaniitti fide gaaffichas gara jireenya isaanii. Maal jedhee? Isin keessaa abbaan caaqoo horii mana isaanii keessaa bishaan keessatti yoo jalaa bu'ee hin baasa moo baasu guyyaa sanbataa? Nama gaaffii lama kanaaf hin deebisu. Barsiisa guddaa isaaniif kennaa jira namoota achitti sassaabamanii ta'an namoota seera beekaniif hangafoota horisootaaf. Sanbanni boqonnaa waaqayyoo nuuf kenne sana warra kaanii wajjin kan itti hirmaannudha malee ofii keenya duwwaa kan ittiin kunuunsuuf duwwaa miti. Sanbanni guyyaa boqonnaati. Boqonnaan sun garuu nu keessa darbee warra dhibamaniif, warra bu'aa biyyaa adda addaa keessa jiraniif, warra dhukkubsataniif, warra carraa hin qabneef boqonnaa dabarsuu danda'eera. Boqonnaan ati karaa waaqayyoo argatte, boqonnaan sanbatatti yaadattu warra boqonnaa argachuu dandeenyeef hin darbaa. Kana barsiisaa jira. Isaan sanbata waan tokko gochuu nurra jiru sanbatichuma waaqessu akkuma waaqessuutti ilaala. Inni garuu waan agarsiisaa jiru boqonnaan isin keessa jiru sun boqonnaan waaqayyoo isiniif laate sun gammachuu nagaa sun garuu sana jira. Maal fakkaata duratti? Boqonnaan waaqayyoo nu kenne karaa Yesus Kiristoos. Guyyaa boqonnaa kanatti yaadamu kana keessatti namoota kana argachuu dandeenyeef hin darbaa. Sa'aatii keessa
mana sana keessa erguma littee kaasee ilaalanii ture. Keessummoota hangafoota Fariisotaa warra seera beekan akkaataa isaan dhufanii taa'an ilaalaa ture jedha. Lakkoofsa tokko irratti haala isaan iddoo ulfinaatti fudhatan hubatee jedha. Yeroo baay'ee mana waan namaas waamamu mana kadhannaa keessattis hin hubatan ilaala. Samoonni waan tokko dubbata. Iddoo tokkotti yaadatu nama sa'a feere tokko utuu si'aaf miila isaa hiikin dhadhaasna mataa isaa irratti sun kaa'iniif hin dibin. Dubartiin tokko garuu fiigdee dhuftee yeroo isheen imimmaan ishee miila isaa dhiqxu urgooftuu miila isaa irratti dhangalaaftu hundumtuun gunguman. Waan dubbatee yaadatu. Rakkiyaan sila dhufee kaasee namni tokko dhufee bishaan harkaalee naan kennine. Dhadhaabataa qorratti illee hin fidune. Isheen garuu waan dubbate ilaalaa. Mana Maartaaf Maariyaamitti yeroo waamame waan Maartaan itti dhimmamaa turte baay'ee argeera. Maariyaam waan baay'eedhaan joorta rakkattaa kan barbaachisu garuu hin hubate. Yeroo mana kadhataa keessa taa'us namoonni akkaataa isaan fidanii mooritti kennanii arga ture jedha. Hundumaayyuu mootiifi isaanii wajjiniin dubartiin ishee saantii mana fiddee kennite caalaa kennite jedhee kan dubbate ergi hubate ilaalee jechuu kanattis waan akkasii godhata. Erguma isaan taa'an booddee sila akkaataa isaatti dhufanii argeera. Jalqaba dhufeeyyuu fakkaatan dafee maaliif kan hunduma isaanii akkaataa isaan iddootti qabatan argeera waan ta'eef. Kanaaf fakkeenyatti hime akkaataa si taa'an suni isan gammachiisne waan ta'eef fakkeenyi suni akka fakkeenyota warra kaanii akka seenaa akka oduu bareedaatti min kan dubbate yookaan yeroo mucaa sabadee yeroo dubbatu seenaa tokko fidee dubbata. Beenna fakkeenyi ni fidu. Iddoo kanarratti garuu fakkeenyi sun gorsa fakkaata. Gorsa isaanumaaf kenname fakkaata. Mana cidhaa yommuu mana cidhaatti yommuu waamamtu jedha. Iddoo sun mana waamichaati. Garuu seenaariyoo isaa iddoo gabraatti geeddara. Mana waamichaatti yoo waamamtu jedhe namoonni sun probably akka isaanii hin gaddineef. Mana cidhaatti yommuu waamamtu iddoo ol aanu ofii keetiif akka hin taane. Inni si waame sun nama sirra caalu waameera ta'a. Kanaaf iddoo kana nama kanaaf gadhiisi. Yoo siin jedhee iddoo sana qaana'aa namichichaaf gadhiistee iddoo gad aanu dhaqxee teessaa. Itti fufee maal jedha? Ati garuu fakkeenya dubbataa jira waa'ee teemiletiksii dubbataa waan jirutti fakkaatu maaliif waan itti dhufu ilaalaa. Ati garuu yommuu waamamtu dhaqiti iddoo hundumaarra gad aanu taa'e. Inni si waamee dhufee fira koo as iddoo kanaa ol kottu siin haa jiru. Yeroos namoota si wajjin maaddiitti ta'an hundumaa duratti ulfinan argattaa jedha. Jechuu kana jedhee raawwateera ta'e waa'ima akkaataa lafa nyaataa waamichaatti amala agarsiisuu irra jiru nuti dubbataa akkuma sooshaaliitiksii noormii tokko nuti dubbataa jiraa jenna. Garuu massaaman baay'ee isaanii dubbataa jiru. Waa'ee mana nyaataatti waan mana waamichaatti mana cidhaatti akkaataa taa'umsa bareechisuun himaa jiru kanatti. Lakkoofsa qorataa akkas jedha. Ergaan inni dabarsuu barbaade kana. Fakkeenya dubbatee booddee akkas jedha. Ol kan of qabu hundinuu gadi hin deebifama. Gad kan of deebisu hundinuu ol hin qabama. Argitanii amma dhugaan jiru kana ol kan of qabu gadi hin deebifama. Akka pirinsipiliitti dubbata. Akka pirinsipilii afuuraatti akka spiritual pirinsipilii dubbata. Kun dhugaa ol of qabu kan of bokoksu kan of dhiibu. Koraan kan of dhiibu gadi hin deebifama. Kun dhugaadha. Kan of qabu garuu hundinuu ol hin qabamu.
keenya ufanii namoonni firootaaf qabamaadha maalookaatu jedhu ta'ee beeka. Garuu waa'ee isaa taaktikii nu barsiisaa jiru, mala nu barsiisaa jiru gargaarsa. Amala isaanii waan argeef isaan wal dhiibanii deemanii iddoo koornar lafa nyaatti jiru lafa keessummoonni postii koor nama waan isaan keetteebii isaan baabala ta'an ta'a. Kan argee of intuunaa jedhee dubbata. Barumsi dubbachuu barbaade inni jalqabaa inni lammaffaa kan of intuunaa. Ofii keessanii waan yaadinaa horii kaan jiru dhaqlachaa sirsiilan kubsataa balbala Yesuus bukkee taa'ee fa'aa sanfaa. Ofii keessanii waan yaadinaa. Biyya haala yeroo keessa jiru kana keessatti namoonni ofitti yeroo ta'an yeroo baay'ee of isaanii duwwaadhaaf yeroo yaadanii bareechii akkuma sagalee waaqayyoo dubbatu namoonni of jaallattu of jaju ta'aa jedha Xiimotewos keessatti Phaawulos yeroo Xiimotewosiif barreessu sadaffaffaa boqonnaa 3 irratti. Haalli isaa namni yeroo baay'ee of jaallatedha. Ofii isaatii duwwaa yeroo itti fiigu nus waan kanaan hin qabamu. Baay'ee rakkisaadha. Namni tokko maal jedhee ani namoota sadii duwwaa baay'ee jaalladhaa jedhe isaanis ana mataa koo ofii koo maal akkasii waan sadii dhaale namoota sadiidhaaf iddoo guddaa qaba ana mataa koo ofii koo namoonni waan akkas ana duwwaa maal jedha iddoo tokko irratti of jajuun maal buusa jedha kufaatii sagalee waaqayyoo keessaa macaafa keenyaa keessatti fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya seexanarraa kaasnee ergamaa hangafa akka ergamootaa waaqayyoo ture seexanni jalqaba amma of boqoqsuun isa keessatti argamee gatameetti jedha. Hojii baay'eetu kennamee ture. Iddoo olaanaarras taa'ee ture garuu akka waaqayyoo of ilaale iddoo sanas barbaade yeroos hin gatamne. Kanaaf of boqoqsuun of jajuun kufaatii dursanii jedhuudhaan Naabukadanaasor fayyaa jirtu. Baabilooniin ilaalee Daani'eel afuraffaa keessatti deemtanii ilaaltan Baabilooniin baalkoonii isaa irraa akkas ilaalee kun Baabiloon isaan ofii kootii humna kootii ogummaa kootii ijaare miti. Waaqayyos yeroo sana amma inni nama barbaadeef ulfinaaf sadarkaa kennu barutti sammuu isaa geeddaree akka sa'aas marga nyaate guddaa barbaadu jedhee yaadatu. Hojii ergamootaa keessatti yeroo isin yaadatu namoota araara barbaadee sobanii nama kadhatanii nama tokko gidduu nama deemu kadhatanii nu araarsi jedhan yeroo isis araaruma fakkaatee wayyaa isaa uffatee dhufe jedha. Hojii ergamootaa lamaa keessatti yeroo lakkoofsa isaa namoota sanatti ba'ee dubbachuutti ka'e jedha. Yeroo inni dubbatu namoonni suni araara nyaata isa biyya sana argatu waan ta'eef kun sagalee waaqayyooti miti malee sagalee namaa miti jedhanii iyyan. Sagalee isaa tokko iyyuu dhageenya akkuma inni dubbii jalqabee feebara isarraa argachuudhaaf barbaadanii kun sagalee waaqayyooti jedhanii iyyan. Yeroo sana Heroodis waaqayyoof dabarsee ulfina waan hin kennineef ergamaan waaqayyoo isa rukutee raammoodhaanis nyaatamee dhufee jedha doosu. Waan xinnoodhaan raamee sababii isaa maali yoo jettan iddoo sanatti dubbata sagalee waaqayyooti ulfina waaqayyoodhaaf waan dabarsee namoonni kun akka waaqayyoo jedhan ulfina sana dabarsee akka Phaawulos fa'a yeroo namoonni aayilaandii sanarra jiran yeroo Phaawulos yeroo tokko darbu markabaan yaadatu namoota fayyise maal taa'atti namoonni suni waaqoliitu gidduutti argame jedhanii yeroo aarsaa isaanii gochuutti dhufan Phaawulos maal godhe wayyaa isaa tarsaasee nama baasu. Wayyaa tarsaasanii nama foon keenya nama hafuura mini waaqoliitu sun gidduutti argame namoota aarsaa nuuf dhiyeessinaa. Yeroo dos kana goone nu fudhate waaqaadhaan jedhee yaaduu isaa sinaaf. Nama ta'uu isaa waaqayyoo garuu namoota isaaf ulfina akka waaqayyoo kennan sanaatti agarsiise. Wanti nu dhaabsiisudha. Of ol qabuun
kabaja siif kennu jedhe sammuu keenya kun garuu soba jecha namoota keessa iyyuu jira namoonni maal jedhu waan tokko beektu nu keessa people don't care how much you know beektu jecha until they know how much you care namoonni amma beektu irratti amma beektu finiman amma kan ati ilmitu amma baranitti jira translate gochuu sariife garuu isaaniif ammati ilmitu amma baranitti waa'ee beekumsa keetii baay'ee dhimman isaanii they don't care how much you know until they know how much you care beekumsa guddaadhaan mul'achuu keenya min ulfina kan nuuf fidu nutti fakkaata qabeenya guddaadhaan mul'achuu keenya ulfina fida nutti fakkaata min sagalee waaqayyoo kana dubbatu of gad qabe harka waaqayyoo isa abdii godhe yeroo isaatti waaqayyoo oolsi qaba maal fakkaata kan keenya isa jiru ilaaluun baay'ee gaarii kan isaan barsiise akkaataa isaatti wal dhiibanii taa'an argee akkaataa isaan lafa ulfinaa taa'an argee of wal qabinaa waaqayyoo of sina qabu malee isin of gad qaba warra kaaniif carraa kennaa carraa qabu ta'a humna qabu ta'a humni sun carraa isin qabdan sun warra kaaniif karaa habalu waan jedhu fakkaata isa dhumaa barumsi sadaffaa ni jalqaba waa'ee sanbataati sanbanni warra kaaniif namaaf uumame malee sanbanni namni sabaabu sanbataaf hin uumamneedhaan lammaffaa oolfumtuulinaadhaan sadaffaa immoo ofittoon ta'inaa wal fakkaata wantichi ofirra darbaa waan jedhudha maal irratti ilaaltu lakkoofsa 12 irratti Yesuus kana namicha nyaataaf isa waametti darbe amma dura warra waamamanitti dubbate sasaaffii gadi iddoo qabatan sanatti hundaa'ee dubbate booddee amma gara namicha namoota waamicha waametti darbe isattis waa himuu barbaadeera na waameera namichi kun atanitti atanitti chaayii isa waliin jenne balleessaa isaa itti sana jira maal jedhee yommuu waamicha yookiis cidha godhatu jedhee kana booddee gaariidha cidha gochuun gaariidha waamichas waamuun gaariidha garuu waan tokko sirratti argina yommuu waamicha yookiis cidha godhatu fira kee yookiis haadha kee yookiis obboloota kee yookiis sooressota ollaa keetii duwwaa waamanii achi jiran yeroo argu warrumaas taatasiidhaan isa fakkaatan firoota isaa obboloota isaa aantii isaa fa'aa waan itti dabali namoota gara biraas maal jedhaanii isaan maaliif kana jedhaan isaan immoo darabee isaanii si waamanii gatii akkasiif hin deebifne maayini kuni isaan waamnaan isaanis si waamu equation ke hirriki ke maal fakkaata namoota waamu sanatu deebisee immoo si waamu gatii keessi deebisan kenna ati kenniteef sanaa amma sanaa kenna caalsisanii immoo si deebisan gatiin keessi deebi'eera waan kennite sana argatta waan caaluun argattu maal jedha garuu ati garuu cabsi listii sana sarkilii sana sarkilii waliin duwwaatti kennu isaanirraa argachuu isaaniif kennu isaan afeeruu isaan si afeeruu darbeedhaan isa keessaa ba'ee ati garuu waamicha yommuu godhattu warra waan nyaata hin qabne warra bu'aannan isaanii hir'ate warra naafatan warra jaaman waami warra si deebisuu hin dandeenye warra deebisanii si kennuu hin dandeenye ba'e sarkilii sana keessaa maraa sana keessaa waaqayyoo abbaan ilmi afurri qulqulluun sarkilii cimaa jaalalli guddaan keessa jirudha garuu isa keessaa ba'ee nun keessa nu gashin sarkilii sana keessa hin ba'e karaa ilma isaa foon uffate sarkilii sana keessa nu galche maraa sana keessa nu galche feeloshiippii sana keessa nu galche waaqayyoo
ati sakkas ko sarkiluma kee keessaa kun jiraate bai warran qabneef warra si deebisuu dandeenyeef jiru yaada namoota dadhaboonni jiran gidduu keenya jiru alan jiranii namoonni strangers dandee ilaaluun jiranii namoonni waamicha keenya irratti waamuufaa dandeenye jiranii gasti liistii keessummoota keessanii jijjiiraa waan jedhu fakkaata namoota guddaa tsaalan barreessinaan yeroo nama waamu probably taayitilii wajjin sabuudee dhufu namoonni faan raafadhee jedhamee dhufan keessumaa warri namoonni akkasii iddoo kana irratti barreeffamanii warri dhibee adda addaa qaban yaadataman namoota nu deebisuu danda'an namoota nu galateeffachuu danda'an jalqaba dhufaa liistii sana jijjiiraa yeroo waamicha goota jedha iddoo kana irratti liistii kee jijjiiri liistii haaraa qopheessi jalqabura sana godhu maaliif jedha iddoo sana irratti laksilas maal jedha waaqayyoon ol si kaasa yeroo ati of qaqqabu akka jedhe iddoo kana irrattis maal jedha waaqayyoo jireenya bara baraa siif kenneera maal iddoo kana irratti maal jedha ifa manaa godha iddoo sana dubbisa waaqayyoo garuu du'aa ka'uu warra qajeelotaatti siif hin deebisa kun nuuf ta'eera keessumaa jireenya bara baraa namoota akka ta'edha yeroo namoota warra kaan warra hin argannetti warra dadhaboo ta'anitti isaaniif yaadnu garaa laafnu maalirraa kaaniitu waaqayyo anaafoo jireenya bara baraa du'aa ka'uu foonii naa kenneera akkuma isin jennu yeroo dhugaa baanu maratti du'aa ka'uu foonii jireenya bara baraatti nanaatu kana waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nu kenneera kanaaf oolmaasaa gaarummaasaa kana boona jireenya keenya keessatti kanatu darbee argama maal jedha lakkoofsa 14 ayyaana argatte jedhee dubbata ayyaana argatte waaqayyo kana irratti immoo ayyaana si kenna ayyaana eessaayyuu arganne bitaaf mirga ba'aaf lixarraan arganne waaqayyotu si kenna ulfinni eessaayyuu jedha sagalee waaqayyo ulfina kan namaaf kennu waaqayyoodha kana irrattis ayyaana argatta horiidhaan miidiyaan arganne ayyaana waaqayyo si keessa ka'a sirra ka'a kanaaf yeroo warra dadhaboo warra arganne warra carraan qabneef yaaddanii waaqayyo isiniif yaada maal jedha macaafa fakkeenyaa 19:17 irratti namni hiyyeessaaf garaa laafu akka waan waaqayyoof liqeessuuti waaqayyo gatii isaa isaaf deebisa waaqayyo liqeessan jedhu akka nama waaqayyo liqeessuuti namni nama akkataadhaaf hiyyeessaaf garaa laafu waaqayyo isaaf deebisa beektan karaa isaa iddoo kana irratti jireenya bara baraa caasisee nu kennaa jedha ayyaanaaf waan isin gootan caalaa nu deebisuuf waaqayyo bira jira waaqayyoon amantu taanaan akkuma waaqayyoof galbisaniidha akkuma abbaa isaa wajjin mana moo'ichaa taa'ee yaadatu seenaa sana jechuun jechas ta'uu danda'a nu jaallata waan ta'eef mucichi yeroo awwaalaa deebi'anii abbaa isaa wajjin taa'ee yeroo dabarsan nuudhu isa sammaaroo jedhanii mucaa xinnoodha kana aroon ammaaroo jedhee jaallata beeku isaanis ammaaroo qadaa'ee abbaan kun ammaaroo jedhee abbaan isaa ammaarii fi beeka abbaan isaa waan ta'eef ammaarii kiisii isaa keessa buutuuf waan inni barbaade beektu akka isaa xinnoodha waan ta'eef dhugaa afachuu danda'u waan ta'eef iddoo kanatti waanuma kana waan dubbatu fakkaata namni namarraa eeggatu akkuma isaatti namaaf baarotudha amma kenni sana deebisuuf amma waami sana waamama namni waan qabneef eebbisu garuu harka waaqayyootiin ammaarrata namni hiyyeessuun waan deebisuuf hin qabu isaaf kan deebisu waaqayyoodha waaqayyoon yeroo isin deebisu yaada akka namaatti deebisu kanaaf namni hiyyeessaaf garaa laafu akka waan waaqayyoof liqeessu waaqayyo gatii isaa isaaf deebisa kanaaf yaada warra dhaban warra rakkatan warra namoota adda addaatu jiran immigraantota namoota biyya keenyaa namoota karaa itti ba'aniif galan hin beekne argitanii biraa bukkeetti bira deemaa
maa gargaara maaltu si barbaachisa jedhaa ani seenaa tokko sitti meerkalumaan raawwadha Arizonaatti 2006 sagantaa tokko deeme namicha paastoroota lamatu fuuldura qote faranjoota lafa nyaataa diimna galgala fuuldura keenya immoo makiinaa piikaapii tokkotu straandii jedhama injilii isaatu hojjetu natti fakkaata dhaabateera kanaaf karaa dhabe namichi makiinaa moofu konkolaataan keessa jiru kana moofu karaa dhabe kanaaf immediately yaaddi dhufee maayini naaywaawwaanii bilbiluudha naaywaawwaanii bilbilaa lubbiin bukkee isaa jiru immediately bukkee isaa kan hin gootu jedhee balbala banee bu'e doosaa lafa laayeetiidha bu'uun ni danda'amu nuyi immoo warra dhuguma jiruunis kutaa baanu jedhee buunee makiinaa isaanii dhiibutti ka'e yuutarni yoo buune karaa chirikaa steeshinii jira kanaaf inni sun achuma taa'ee nu hundumni keenya sadan keenya ba'anii dhiibnee achi keessi nama hundumtuun ilaalu akkuma namoota joonjoftuu wayiitti fakkaatee dargaggeessa guddaa tokkoo fi dubartii tokko jira achi keessaa waan goone isaaniif baay'ee isaan ajaa'ibsiiseera achi dhaabne immigirootota warra meeksikaanii fakkaatu ispaanikii wayiiti maal jedhee maaliif kana goote lafa barbaadaatti maaliif kana goote jedhee eegame naaywaawwaanii bilbilu taanaan namoonni kun probably waraqata qaban ta'a ufnaan mana hidhaa geessuu danda'a battaluma sanatti akkuma laayitingii yaade nama dinqa gaarummaatu laphee isaa garaa isaa keessa jira waan ta'eef kan naaywaawwaanii ajaddafee teeknikaan ishuu waan kan goone inni garuu gargaaru dhiibee namoonni gowwaattamanu ilaalanii riskii fudhatee namoota gargaara namoota joonja'anii gargaartan akka gowwaatti ilaalan jettanii yeroo keenyatu nu jalaa jettanii waan gabraatti fiiddu ta'a namoonni namichi dubbisuunis kanuma godhe nama madaalachi ciise sanaa waldaatti fiiga waan ta'eef yeroo fiigaa darbee inni leewaa wanti sunis yeroo darbu namichi sana argeera garuu waanti fiiguu qaba waanti fiiguu waan baay'ee qaba garuu tokko dhaabedha waaqayyoota hojii keessan isin hojjetu waan ta'eef gaarummaa namaaf hojjetan sun hin deebi'a sababii baay'ee qabu nama biiziidha waan baay'eetu fiigaa kanaaf yeroo tokko jechuu dandeessu yeroo tokko dhaabadhaatii namoota gargaarsa barbaachuu sanaaf gargaarsa godhaa yeroo keessan kennaa hiraan ofii keessaniif duwwaa fiiginaa kana dubbatan dhugarratti warra si fakkaatan duwwaa waaminii warra kaanis waami jechuun waan baay'ee ilaallata alatti waldaa duwwaatti tollee waaqayyo humna isaa nu bakeera lallaba cimaadha yeroo waan akkasii jiraattan maal jedhu action speaks louder than maal words hojii afaan kee caalaa dhaga'ama dubbii kee caalaa dhaga'ama wangeelli amma akkasitti dhaga'amu baay'ee isa afaaniin dubbannu caalaa namoonni lafa hojiitti manatti baasii keessatti dursa kennuudhaan yeroo kaanii wajjin vaalii biyya kanaan ta'u ta'a namaaf ka'u garuu yesus iddoo kanarratti ati garuu jedhee yeroo dubbatu vaalii tokko akka sagalee waaqayyoon ta'u taanaan cabsi biyya kanatti akkasii godhate akka sagalee waaqayyootiin ta'u taanaan akka sagalee waaqayyoo isa jedhu jiraadha malee akka biyya kanaatti isa kan dursa waan ta'eef kanaafi kana ilaalaa kana yaadaa namni Augustine jedhamu maal jedhee preach the gospel all the time but use words seldom maal jechuudha kun nama jedha oksimoronii fakkaata yeroo wangeela yeroo hundumaa lallabe garuu dubbii afaanii darbi yeroo muraasa duwwaa fayyadanii jedha tanitti lallabaree jedha jalqaba maal jechuu isaati jireenya keetiin lallabe akshinii jireenya keessu waan baay'ee godha balbala qabdee yeroo nama sanaaf dursa kennitu yeroo eegduun yeroo piraayoritii karaa irratti kennitu obsitee namni sun jireenya keessatti waan arguu qaba lafa hojiitti ana dura si yeroo jettu namni sun si keessatti waan guddaa arga lallabe wangeelaa hojiidhaan jechuu kan
Waaqayyoo kan akka